nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kana har'a kan barannu barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin maal barannaa waa'ee maatii haasa'uu kan jedhu baranna jechuudha. warroonni chaanaala kana haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin ni baranna. warri afaan ingiliiffaa barachuu barbaadanis ammoo barumsa ingiliiffaa afaan oromootiin ni barattu jechuudha. isin lamaanuu chaanaala kanarratti ni baratanii kanaafuu har'a waa'ee maatii haasa'uu yookaan talking about family waa'ee maatii haasa'uu kan jedhu ilaalle jechuudha. viidiyoo yoo isinitti like gochuun irraanfatinaa. chaanala telegiraama kiyyallee description jala jira join godhaa jechuudha. amma gara barumsa keenya deemna jechuudha. talking about family yookaan waa'ee maatii haasa'uu. tokkoffaa maatii kee keessa namoota meeqatu jira? maatii kee keessa namoota meeqatu jira? maatii kee keessa namoota meeqatu jira? how many people are there in your family? how many people are there in your family? maatii kee keessa namoota meeqatu jira? maatii kee keessa namoota meeqatu jira? maatii kee keessa namoota meeqatu jira? meeqatu jira? namoota meeqatu jira? how many people? maatii kee keessa namoota meeqatu jira? how many people are there in your family? okay. namoota shantu jira. abbaa koo, haadha, obboleessa, obboleettii fi ana. abbaa koo, haadha, obboleessa, obboleettii fi ana. namoota shantu jira. there are 5 people in my family. my mother, brother, sister and me. there are 5 people in my family. my father, mother, brother, sister and me. namoota shantu jira. abbaa koo, haadha, obboleessa, obboleettii fi ana. jedha jechuudha. okay, next. abbaan kee maal hojjeta? kanammoo waa'ee hojjaasaa gaafachuu barbaadan hojiin isaa yookaan dalagaan isaa maal akka ta'e gaafachuu barbaadan akkana jettu jechuudha. abbaan kee maal hojjeta? abbaa jechuun father. abbaan kee maal hojjeta? what does your father do? what does your father do? what does your father do? abbaan kee maal hojjeta? abbaan kee maal hojjeta? abbaan kee maal hojjeta? abbaan kee maal hojjeta? what does your father do? abbaan kee maal hojjeta? okay, next. abbaan koo doktora. abbaan koo doktora. my father is a doctor. my father is a doctor. abbaan koo doctor. my father is a doctor. okay, next. obboleessa, 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 brother, obboleessa, brother, obboleessa, brother, obboleettii, 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 sister, obboleettii, sister. abbaa, 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 father, abbaa, father. haadha, haadha, mother,
yeroo tokko tokko harmee iddoo tokko tokkotti ammoo harmee ni jedhama. haadha mother, haadha harmee yookaan haadha mother kan itti aanu. How old are you? 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 Umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Ani waggaa 20. Ani waggaa 20. I am 20 years old. I am 20 years old. Ani waggaa 20. Ani waggaa 20. Ani waggaa 20. I am 20 years old. Umriin haadha keetii meeqa? Umriin haadha keetii meeqa? Umriin haadha keetii meeqa? How old is your mother? How old is your mother? Umriin haadha keetii meeqa? Umriin haadha keetii meeqa? Umriin haadha keetii meeqa? Umriin haadha keetii meeqa? How old is your mother? How old is your mother? Okay. Isheen waggaa 40. Isheen waggaa 40. Isheen waggaa 40. She is 40 years old. She is 40 years old. She is 40 years old. Isheen waggaa 40. She is 40 years old. Obboleewwan ni qabdaa? Obboleewwan ni qabdaa? Do you have any siblings? Do you have any siblings? Obboleewwan ni qabdaa? Obboleewwan ni qabdaa? Obboleewwan ni qabdaa? Obboleewwan ni qabdaa? Do you have any siblings? Eeni nan qaba. Eeni nan qaba. Yookaan eeyyen jechuus ni dandeenya. Eeni nan qaba. Yoo qabaachuu baattan lakki hin qabu jechuu dandeessanii. Eeni nan qaba. Eeni nan qaba. Eeni nan qaba. Yes, I have. Yes, I have. If you haven't any sibling, you may say lakki hin qabu. Lakki hin qabu. Eeni nan qaba. Asirratti ammoo eeni nan qaba. Eeni nan qaba. Yes, I have. Obboleessa hangafaa tokko nan qaba. Obboleessa hangafaa tokko nan qaba. I have one elder brother. I have one elder brother. Obboleessa hangafaa tokko nan qaba. Obboleessa hangafaa tokko nan qaba. I have one younger sister. I have one younger sister. Obboleessa quxisuu takka nan qaba. Obboleessa quxisuu takka nan qaba. Obboleessa quxisuu takka nan qaba.
kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba koomentii yaadoo qabaattan naaf barreessuun irraanfatinaa viidiyoo keenya ammoo like godhaa baa jechuudha viidiyoon isinitti toleera akkamii yaada naaf barreessaa jechuudha koomentii irratti ammaaf bakkuma artanitti nagaa ta'aa subscribe godhaa ammaaf bakkuma artanitti nagaa ta'aa